yaadannoo fonqolcha mootummaa ga'ee saganna 74 koloneel Kaasayee yeroo sanatti ajajaa olaanaa humna qilleensaa 102ffaa Eertiraatti argamuun ture. Caamsaa 8 guyyaa kibxataa tasa biiroo jeneraal Damisee Bultootti barbaadamtanaan jedhan. Anis konkolaataa koo kaafachuun biiroo isaanii dhaqe. Ani yoon achi dhaqqabuttis Birgaadeer Jeneraal Kaasayee Camadaa keessa turan isaa yoo bahaniin ani seene. Oo gooftaa jedheen. Finfinnee tasgabbiidhaminsa xiqqootu jira. Waraana birgeedii lamaa qabachuun deemiti hatattamaan tasgabbeessi. Jeneraal Qumallaachoon qajeelfama dabalataa siif kenna naan jedhan. Yoon biiroo Jeneraal Qumallaachoo dhaqqabus dhuftee Kaasayee kottu na hordofi jechuun konkolaataa isaanii kaafatan. Osoon duukaa isaanii hordofuu humna qilleessaas maraa dhaqqabne. Fuuldura isaanis xiyyaaronni warri Raashiyaa mangistuuf kennaadhaan laataniif dhaabbatanii jirti. Xiyyaara kanaan Finfinnee deemnaa naan jedhan. Uffataa fi yaadannoon qabannee bee gooftaa jennaaniin jedhi xiyyaara itti aanuun na dhaqqabinaan jechuun xiyyaara seenan. Hatattamaa fiigee mana galuun uffannaa fi yaadannoo qabadhee yoon deebi'u xiyyaarattiin osoo hin ka'in qaqqabe. Xiyyaaricha keessattis namoonni gara 70 ta'aniiru. Humni qilleensaa immoo Antonooviiwwan 4 fe'amanii nu hordofuun ni dhufu. Xiyyaarattiinis gara Matsawaatti qajeeluun karaa kallattii Qaaruuraa deemte. Achii deebi'uunis osoo laga marab hin cehinnatti fakkaata. Jeneraal Qumallaachoon taf jedhanii ol ka'uun waraqaa tokko qabatanii dubbisuu eegalan. Erga rakkina uummata Eertiraa fi Itoophiyaa irra gahu dubbataniin booda dhumarra nu naasisan. Anis kana yaadadhu isa dhumarratti dubbatan qofaadha. Koloneel Mangistuun ajjeefamuun aangorraa buufamaniiru jedhan. Baay'een na'e yoon Asmaraadhaa kan waanan beekun turre. Waliigalatti xiyyaara keessa kan turre nama 73 taana. Namoonni sun hundi harka yoo rukutan ani garuu naasuun gogee nafe. Akka nama hirriibaa ka'uuttan dammaqee harka rukute. Finfinneetti nama nu simatu dhabne. Sa'aatii 11 irratti buufata xiyyaaraa Boolee geenyee bilbila bilbillus kan nuuf kaasuu dhabne. Raadiyoo taasifnulleen kan kaasuu dhabne. Ministeera ittisaatti bilbillee achiis eenyu bilbila nu haa kaasu. Ittisa lafoottis bilbillee eenyuyyuu hin jiru. Walqunnamtiin hundinuu adda cicciteera. Edaa osoo nuti hin dhaqqabin dura dubbiin badee jira. Maaliif naan jedhi? Naannoo sa'aatii 9 fi walakkaatti Jeneraal Abarraan ministeericha Jeneraal Hayila Goorgisiin ajjeesuun milqeera. Nuti kana hunda hin beeknu ture. Nuti kan beeknu koloneel Mangistuun ajjeefamuu isaati. Sa'a sanatti waraana nuti finnee dhufne kan nuuf qindeessu hin qabnu. Otoo nuti hin qaqqabin ture birgeedii eegumsa addaarraa taankiin dhufuun mooraa ministeera ittisaa marseera. Akkuman sitti hime nuti kanas hin beeknu. Egaa maal gootaa? Humna qilleensaa wal hordofuun dhufe kaan achuma buufata xiyyaaratti eegduu gochuu eegalle. Kaan ammoo buufata sakatta'iinsaa Aqaaqii Qaalitti irratti ramaduun keessaa fi alaan konkolaataan akka hin baane fi hin galle taasise. Kanaaf ni ammoo gara dallaa aviyeeshinii ittisaa deemne. Waraanni Xollaayii dhufes achumatti nutti makame. Caamsaa 8 galgala naannoo Gommaa Quxxabaatti. Galgalaa adeemnan bitaa nutti gale. Jeneraal Qumallaachoon na waamanii gara ministeera ittisaa yaa deemnu naan jedhan. Walitti dhufeenyi keenya adda citulleen kan dhufneef hooggantoota fonqolcha mootummaa raawwatan ministeera ittisaa keessa jiraniif da'oo kennuuf waan ta'eef gara sanatti qajeelle. Waraana kumalaa tokko qabannee Xoorahayiloochiin dabarree karaa hospitaala Baalchaatiin oliin gama buufata poolisii 5ffaatiin goonee eegumsa fayyaa geenye. Waraana kumalaa tokko qabanneerra. Achuma Gommaa Quxxabaa bira isaan keenyee basaasuuf gara ministeera ittisaatti siqne. Akkuma sitti hime galgalaa'eera. Siriyyuu halkan walakkaa darbeera. Ta'uu saddeessi iftee baateerti. Kan si dhibu halkan sana waan hunda arguu dandeessa. Akkuma aduutti ifaa turte yoon siin jedhe soban ta'u. Yoon gara tiyaatara biyyaalessaatti siqu hoteela Itoophiyaatiin gadi ibsaan tiraafikaa jira miti kan gara Filuuhaa dhaqu sana. Taankiin tokko konkolaataa jiippii tokkoon hordofamaa gara kiyya yoo dhufuun arge. Anis jiippii matarayyasii baatu tokkorran ture. Konkolaachisaan dafiitii gara mirgaa duubatti deebiin jedheen. Irra deebiin karaa gubbaan naannofnee ilaaluuf jennaan ammoo taankiin biraa fuula isaa gara keenyatti garagalfachuun nu rukutuuf jedhe. Achiin deebinee gara Gommaa Quxxabaatti galle. Nutis hanga sa'aatii kanaatti ministeera ittisaa keessatti maaltu gaggeeffamaa akka jiru hin beeknu. Yaaliif fonqolchichaa fashalaa'uu isaa hin dhageenye. Jeneraal Maariid faa lubbuun kan jiran nutti fakkaate. Nuti kan beeknu Mangistuun ajjeefamuu isaa qofa ture. Waraanni anii fi Qumallaachoon qabannee dhufne Amoorkaa afamuuzii 4 qaban 2 qabateera. Isas yoo ta'e kan halkanuma sana birgeedii eegumsa addaa irraa boojineedha. Amoorkaan meeshaa abbaa afamuuzii 2 Kooriyaa kan shilkaa fakkaatu qabuu fi kan rasaasa Zuu-23 fudhatu meeshaa cimaadha. Isaanis birgeedii eegumsa addaa irraa kan dhufan 2tu ture. Gara mooraa waraana lafoo wayita galan boojinee konkolaachisaa ramannee fi gara lafa boqonnaatti geessine. Dhukaastota humna qilleensaatii itti dabalachuun gara naannawa Gommaa Quxxabaa deemne.
Isaan boodas Jeneraal Qumallachoo waliin gara buufata poolisii ammistanyaa adeemuun bilbila argannee bilbiluu eegalle. Ministeera ittisaatii namni bilbila kaasu hin jiru. Meeshaa RPG of harkaa hin qabnu. Taankicha maaliin haa rukunnu? Boodarra deebinee rukunna jechuun halkan sana gommaa quxxabaadhaa gara waraana lafootti deebine. Achi akkuma geenyanis Jeneraal Qumallachoon dhufee naan jedhee deeme. Isaan boodas wal agarreen beeknu. Jaal Mangistuu Hayilamaariyaam imimmaan qabe. Kan hidhamne masaraatti ture. Achi galma guddaatu jira. Isa keessas lafa xajjiin itti tolfamutu jira. Warri fonqolchan waliin yaalan Asmaraa dhufanis haala suukaneessan hidhamanii yoo iyyan nan yaadadha. Gara 112 taana turre. Osoo hidhamnee jirru Jaal Mangistuun al lama nu daawwataniiru. Guyyaa jalqabaa kan dhufan gaafa Addabaabaayii Abiyootitti haasaa taasisan ture. Caamsaa 10 yookiin 11 ta'a amma sirriitti yaadadhu. Addabaabaayii Abiyootii kallattiin gara keenya dhufan. Wayita sana ammoo nuti poolisoonni nuuf ramadamanii jecha kennaa turre. Guyyaa sana dhufanii nu ilaalanii callisanii deebi'an. Isaan booda waxabajjii 11 bara 1981 deebi'anii dhufan. Wayita sanattis qondaaltota gara 118 ni taana. Galma sana keessatti hidhamnee kan turre. Galmichi karaa tokkittii qofa qaba. Ifaa homaatuun qabu. Wanti mul'atu homtuu hin jiru. Garuu galgalaa fi ganama sa'aatii tokkoof aduu ni qaammanna ture. Waxabajjii 11 wayita lammaffaaf dhufan nutis aduu qaammachaa turre. Walitti qabamaa nuun jedhan walakkaan gaabii uffateera, walakkaan mataatti marateera. Waan guyyaa sana yaadadhu sitti haayimu. Mangistuun asii fi achi jechuun nu ilaalan. Isaan boodas gara Jeneraal Abdullaahitti naanna'uun Abdullaahi jedhaniin. Bulchiinsa ministeera ittisaa kan turan Jeneraal Abdullaahinis abeet gooftaa jedhaniin. Ati waraana eegumsa naannoo Finfinneetiif baatii 6 mindaan akka hin kaffalamneef beekta miti jedhaniin. Eeyyee beeka gooftaa koo jechuun deebiseef. Kunis shiraan irratti raawwatame miti ree. Isaan booda achi yoo garagalan ammoo Salamoon Bagaashaa argan. Salamoon Bagaashaa shuumii Itaamaajorii humna qilleensaa turan. Salamoon, isin yoo helikopteraan shirri deemtan ani miilaniin fanjii keessa deemaa ture. Kana beektaa jedhaniin. Yeroo sanattis Jeneraal Salamoon gaaffii gaafachuu yookiin deebii deebisuuf harka baasan. Garuu osoo hin dubbatin dura Mangistuu imimmaan ija isaanii guute. Fuuldura isaaniin ture. Imimmaan kan hudheefis aaree natti fakkaata. Imimmaan akka hudhee itti dhagahamnaan ofirra garagaluun bahee deeme. Osoo bo'uun fuulduratti mul'achuu hin barbaanne ta'a. Isaan booda Jaal Mangistuu arginee hin beeknu. Hidhamtoonni du'a eeggataa turan maal jedhan? Kan na waliin hidhaman hundinuu warra fonqolcha yaalanidha. Isaanis jeneraalota hanga meeshaa turan. Ani siriyyuu kanneen koloneelii gadiitiif kaabboo yookiin ajajaan ture. Dargiin kufe jennaan ilichuu lafa dhungattee jirta jedhamuun milishaan hidhamee nu waliin ture. Jeneraal Haayiluu Gabra Mikaa'el ajajaa waraana lafoo, Meejar Jeneraal Itti Aanaa Alamaayyoo Dastaa, Meejar Jeneraal Warquu Zawudee ajajaa poolisii fi kanneen biroo ajjechaa suukaneessaa Asmaraa sanarraa hafan hundinuu nu waliin jiru. Jeneraal Faantaa Balaay garuu guyyaa sadaffaa dhufanii battalumatti gara maakalaawwitti dabarfaman jedhame. Galma sana keessa gaabbitu ture. Fakkeenyaaf Salamoon Bagaashaa fi Tasfaayee ni gaabbu turan. Birgaadir Jeneraal Tasfaayee Dastaa qondaala duulaa humna qilleensaa ture. Brigadier General Tasfaayee Dastaa qondaala duula humna qilleensaa ture. Brigadier General Salamoon Bagaashaa ammoo ajajaa itti aanaa humna qilleensaa turan. Nan dhagaa ture. Galgalaa fi ganama namtichi kun nu dhiisu. Maal jedhe naan jedhaa nu ajjeesaa naan jedhu turan. Inni sodaatanis hin oolle. Qabxiin lamaanuu itti gaabban maal sitti fakkaate. Yeroo sana koloneel Mangistuun osoo gara Jarman deemanuu xiyyaarri isaanii galaana diimaa irratti akka rukutamu jedhamee ture. Karoorri kan qabame. Kanaafuu kun ta'uu hafuu isaatiif gaabbu. Koloneel amma umriin keessan waggaa 76 kanaan yoo yaaddan fonqolchichi osoo milkaa'eera ta'e jettanii ni gaabbitu. Koloneel Kaasa'e ani akkasii yaadu. Sababni isaas haala jiru yoon ilaalu Mangistuunis balleesseera jedhee kanan itti murteessuu hin qabu. Homaa hin goone Itoophiyaaf waan gaarii hojjete. Wayita mana hidhaa turre isaan fuuldurattis mormaan ture. Deeggaraa dargiin tures Mangistuun maal godhe? Biyyattiin waraana irra taatus waraanni baay'atus inni tokkummaa Itoophiyaa qabatee ture kan ka'e. Kan qabsaa'es biyyi akka hin cinneef ture. Kan sanaaf nu saaxile balleessaa nuti qondaalonni raawwanneedha. Baay'eenis adda waraanatti mo'atamuu kan danda'e dogoggoruma hooggaansaatiin ture. Ragaan bahaa ture rakkinni nu bira malee Mangistuu biran turre. Waa'ee afaan du'aa keessa hafu. Mana hidhaa taanee waan Asmaraatti Jeneraal Damisee Bultoo fi warra kaan irra ga'e yoo dhageenyu baay'ee gaddine. Qondaalota hidhamuun nu bira dhufanitu nutti hime. Haala sanaan du'uun isaanii sirrii hin turre. Adabamuu kan qaban seeran ture. Hundi keenya yoo gareen hiramnee mana murtii loltoota masaraa keessatti hundeeffame irratti dhiyaataa turre. Isaan waxabajjii 12 bara 1982 murteef beellamamanii turan. Waan Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Dastaa itti gaafatamaan duula humna qilleensaa waxabajjii 11 dubbatan yaadadha. Har'a guyyaa dhumaa keenya maal jedhe jedhaa deebinee hin dhufnu jechaa ture.
nagaa walitti dhaamuun ture adda kan baane. Isaan nu ajjeesu waan ta'eef hin deebinu jechuun nagaa dhaamanii bahan caamsaa 11 jechuudha. Isaanis gara dhaddachaa deeman. Tarii ni deebi'uu laata jennee eegnus hin deebin hafan. Ta'anii du'a eeggachuun maal fakkaata? Isaan ajjeefamanii waggaatti caamsaa 23 murteedhaaf beellamamne. Nu duras caamsaa 15 bara 1983 jaalleewwan murteedhaaf mana murtee olaanaatti dhiyaatanii turan. Isaanis osoo hin deebiin hafuu isaaniitiin nutis waanuma wal fakkaatatu nu mudata jennee eeggachaa turre. Dhugaatis irraa hafna jennee yaanne ture. Murtee du'aatu nurratti murtaa'a jennee eeggataa turre. Jidduun garuu caamsaa 13 mangistuun biyyaa bahaniiru jedhamee akka carraa hafne kunoo lubbuun jirra.